Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keenya karra hayyoota Oromoo Oromiyaan qabdu waliin dhimmoota garaa garaa irratti fuulleffannee isin biraan geenyudha. Dhimma nagaa jedhu kanaa fi dhimma dhugaa jedhu kana eenyutu akkamitti hubata waan jedhu kana laaluu waan barbaadu nutti fakkaata. Afaan tokko, aadaa tokko, amantii tokko, biyya tokko, alaabaa tokko jennee kana taanaan isa kaan maal goona bara modernitii kana keessatti isa kaan maal goona. Wanni taate maaliif taate yoom taate eenyuun taate deebisuu qabna. Egaan Oromoon mareen kuni jalqabumaa kaasee ana bakka nan bu'u waan jedhu waan irratti mul'ataa jiru. Aadaan dhugaa ittiin hubannu santu akkaataa dhugaa ittiin fudhannu santu akkaataa dhiifama ittiin walii jennee dhiifamaaf bakka qabnu santu adda addummaa qaba. Mariin biyyaalessaa maal akka ta'e akkasumas immoo biyyoonni marii biyyaalessaatiin siyaasa biyya isaanii keessa jiru dandamatan garaama daagoone afaan daagoone naashinaal diyaaloogii gaggeessina jechuun rakkisaadha. Wantoonni baay'ee seera keessatti warra wantoonni wal faallisan jiru. Konstitushinaal loo keessatti hedduun isa wantoonni wal faallisan jiru. Lafeen Oromoo hedduun itti cabee dhufe. Baay'een bosonatti bineensi nyaate kanaan kan dhufe kanarratti dhaloonni dudduuba kana jiru si wajjin mari'achuu miti. Si wajjin harka wal qabeen dubbisu si ijaan si arguun barbaadu kanarratti. Marii keessatti namoonni yeroo waan kana mari'anna yoo jedhu jaarsummaadhuma irratti aadaa keessa gaafa taa'amee mari'atamu gurra nu ergisi jedhanii nama biraa kaasu maal gochuuf mari'achuudhaaf yookaan immoo nurraa fincaa'es jedhu iddoo tokko tokkotti. Hundumaa akka hirmaachisa jedha labsicha dubbiseeraan. Hundumaa akka hirmaachise eenyuun fa'i. Jechuudha kun mareen biyyoolessaa jedhame kun yoo dhugaadhumaan mareetu nu barbaachisatee diigamuu danda'u turre jiran nama jechuudha. Dursee an akka kooti an asafaan waa'ee konseptii yaadirmee neeshin jedhu akkaataa isteetiin biyyattiin kun itti ijaaramtee yoo ilaalu kun waan miidiyaa irratti bahaa dubbachaa waan an ture. Taakkuu tokko irratti Oromoon waa'ee lafa kana kompromaayisii. Gama uummataatiin uummanni waa'ee marii biyyaalessaa maal beekuu qabaa? Akkamitti ofitti fudhachuu qabaa? Akkamitti immoo fincilee marii biyyaalessaa kana ofiif galmaan gaachuu qaba kan jedhu irratti. Dhuguma Itoophiyaan amma dhuguma federaalisii kam gaggeessaa jirti. Dhuguma riippublikaanii jiran gosoota riippubilikii isa kam gaggeessaa jirti yoo fudhii jennee ilaallu. Daayiloogiin mikikkiriidha malee kirikkirii miti. Wantoonni baay'ee seera keessatti warra wantoonni wal faallisan jiru. Konstitushinaal loo keessatti hedduun isa wantoonni wal faallisan jiru. Labsiin ba'uun mirga lammiilee miidhamnaa ta'e labsiin sun sirriitti naqamu jiraachuu turaraata. Fakkeenyaaf akka Oromootitti keelloon ijoollummaadha, hawwiidha, abdiidha akkasiin hiikama. Gara kaabaatti immoo fixannaadha. Erga isa fixannee booda murkii sana keessatti Oromoon tokko, lama, sadii, afur jedhee waan lafa kaachuu barbaadu jira. Poolisiin biyyaa inklusiividha. Heerri mootummaa hojiitti diigamee jiramu diigamaa jira.